Jeda Babonde Derarera Barikonya Kanarara Jeda Babonde Derarera Barikonya Kanarara Rasaharati Derarera Barikonya Kanarara Nageenyi fi jaalalli araarri Kiristoos lafaa fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni chaanaalii Urjii Tawaahidoo marti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtan. Baga ayyaana waggaa ayyaana bara haaraa 2018 baga geessanii baga geenye. Egaa har'a qophii ayyaana sababeeffachuudhaan obboleewwan keenya barsootaa fi faarfattoota affeerree jirraati. Barsaa keenya barsaa Efreem baga nagaan dhuftani. Baga nagaan nu eegdan obboleessa keenya. Eshi akkasumas obboleettii teenya faarfattuu Masarat baga nagaan dhufte. Baga nagaadhaan nuyitaan. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo har'a sagantaa gabaabaa qabna. Hundumti keessanii yoo aga xumura sagantaa keenyatti nu hordofaa. Akkasumas immoo warri mana kana subscribe goone subscribe godhaa, share godhaa. Akkasumas immoo like gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaa obboleettiin teenya faarfannaa tokko guyyaa ayyaana ilaalchisee nu faarfatti. Kallattumaan gara obboleettii teenya Masarat isin dabarsa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin.
laaffisaadha. Darareera barri kun yaa ta'u kan araara. Anasaa jiraanna. Darareera barri kun yaa ta'u kan araara. Ilil jedha baaboon daddarareera barri kun yaa ta'u kan araara. Ilil jedha baaboon daddarareera barri kun yaa ta'u kan araara. Goofti keenya kaane. Darareera barri kun yaa ta'u kan araara. Aadaa waliif gallaa. Darareera barri kun yaa ta'u kan araara. Jaalalaaf nageenya. Darareera barri kun yaa ta'u kan araara. Wajjiniin jiraanna. Darareera barri kun yaa ta'u kan araara. Amin, amin, amin. Obboleettii teenya dhugumatti faaruu nu faarfattee fi Waaqayyo faaruu ergamoota ishee dhageessisu bara tajaajila ishee yaa eebbisu dhugumatti kennaa qabdu kana caalaa Waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kennaa ishee faa dabalu. Kallattumaan gara barsaa keenya barsaa Efreemitti sin dabarsaa Waaqayyoon oliin haati. Eshi obboleessa keenya Daaqoon Tolosaa eebbifamii obboleettii keenya faaruu nu faarfattee fi Waaqayyo faarfannaa ergamoota ishee dhageessisu. Amin. Kana caalaa Waaqayyoon kennaa ishee lafaa baay'isu jenna. Egaa eebbifamii asitti nu affeeruu keetiif guddaa Waaqayyo si eebbisu eebbifamii. Egaa sababii nuti asitti argamneef har'a jala bultii ayyaana bara haaraa bara 2018 baga geessanii baga geenyee egaa bara Maatiyos irraa gara bara Maarqositti ceenee jirra. Egaa hundi keessanuu barri haaraa kun immoo bara jaalalaa, bara gammachuu, bara tokkummaa Waaqayyo nuuf haa taasisu. Hundi keessanuu baga geessanii. Amin. Baga keenya barsaa keenya. Egaa mee barsaa keenya egaa qophiin ayyaana waggaa kana keessatti fakkeenyaaf ayyaanni waggaa kun yeroo yeroodhaan waggaan ni jijjiirama. Akka mana kiristaanaa keenyatti immoo ayyaanni waggaa kun yoo jijjiiramu wanti wajjin jijjiiramu qabu fakkeenyaaf lubbuu keenya hunda qulqulleeffannee gara gaarummaatti gara mana amantaa kan deemnu ta'e bara kana keessa immoo gara mana amantaa deemuutti kan naanidha. Mee ayyaana bara haaraa kana mee akkamiin ibsitu isin? Egaa barri haaraan yaada haaraa, sammuu haaraa, laphee haaraa kan simachuu qabnu. Egaa akka barsiisaa mana amantaa keenyatti kitaaba lallabaa boqonnaa 7 lakkoofsa 10 irraa mata duree goonee achirratti yaada kan dabarsinu ta'a jechuudha. Egaa innis akkasidha. Baroota darban caalaa baroonni ammaa kun hin caalaa jedha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo gaaffii lammaffaarra jirra. Gaaffiin lammaffaan keenya akkas jedha barsaa keenya. Gaaffiin lammaffaan waggoonni waggaa waggaan ni jijjiirama. Waggaan waggaadhaan dhufee yeroo jijjiiramu kanatti immoo ilmi namaa yookaan immoo nuti wanti gochuu qabnu maalidha barsaa keenya akka barsiifata mana kiristaanaa keenyatti? Eebbifamii dhugaa dubbachuuf taanaan gaaffii baay'ee barbaachisaa ta'edha kan na gaafatte. Egaa waggaan yeroon jijjiirama. Egaa wangeela Maatiyos boqonnaa 9 lakkoofsa 16 inni yoo dubbisu maal jedha seete huccuu moofarratti uffanni haaraan hin hodhamu jedha. Egaa bara haaratti jireenya haaraa jiraachuu. Kana jechuun egaa bara moofasan keessatti jireenya moofasan waliin fi jireenya bara haaraa kan walitti maknee jiraachuun hin danda'amu jechuudha. Akka mana amantaa keenyatti wangeelli kan dubbatu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhee uffata moofarratti uffanni haaraa hin hodhamu kan jedhamee fi egaa bara moofa kana keessatti jechuudha. Bara moofa kana keessatti jireenya moofa kana gara bara haaraatti akka hin ceesisneef akkasuma bara haaraa kana jireenya haaraa yoon kana jedhu egaa waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos eda amanne eda kiristaana taane booda egaa sagalee Waaqayyoo baranne booda bara haaraa kana jireenya haaraa ta'uu qaba jechuudha. Bara duraanisan yookiin immoo seenaa duraanisan qabnee bara haaraatti ce'uu hin qabnu jechuudha. Yoo kana ta'e egaa bara jireenya moofa kana jireenya duraan dabarsinu kan ammas bara haaraa kana keessatti kan dabarsinu ta'e baroonni kun bara haaraa nuuf hin jedhamu jechuudha. Kana obboleessa keenya.
Iddoo eebbifame warra waaqayyoon sirraa eebbisu. Barsa keenya waaqayyoon sirraa eebbisu. Kabajamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota keenya gaaffii gaafannee fi deebii gahaa argannee jirra. Dhugaa baay'ee namatti tola.